Seenaa garaa nama nyaatu, wanta nama gaddisiisu, dhugaa dubbachuudhaaf ilmi namaa lafa kanarratti hin dhalata malee wanta isa quunnamu yookaan wanta ta'u hin beekamu. Garuu kan obboleettii kanaa baay'ee tokko nama gaddisiisa. Yeroodhaaf maqaa koo himachuu hin barbaadu jetti obboleettiin kun. Tolee, ani kanan dhaladhe godina Shawaa Lixaa aanaa Walisuutti dhaladhee guddadhe jetti. Isheenis abbaa koo Fiqaaduu Taamanaa fi haadha koo Taabachi irraa dhaladhe jetti. Egaa haa ta'u malee dubarri fira hin qabdu yookaan dubarri eenyumaafuu halagaadha. Firris taanaan obbolaan, haadhas abbaas taanaan dubartiin dhiiraaf halagaadha. Egaa mucaan kun dhaladhee waggaa 9 haati koo narraa boqotte. Abbaan koos akka haadhaa ta'ee akka abbaa ta'ee na guddisaa bule. Haa ta'u malee abbaan koo kun qansiraa hojjechaa deddeemaa hojjetee na guddisaa ture. Abbaan koo ana faana ijoollee 2 qofa qaba. Innis mucaa dhiiraa tokkoo fi ana qofa ture. Ani mucaa hangafaati. Abbaan koo akka haadha kootti akka waan hundaatti bakka naa bu'ee na guddise yookaan guddise. Garuu maal godha? Guyyaa tokko jireenyi addunyaa tanaa natti dukkanoofte. Mee mala naa malaa, mee fala naaf malaa. Egaa abbaan koo yeroo hundumaa yeroo deemee galuu dhugee gala ture. Haa ta'uyyuu malee anis yeroo inni deemee galu suni, yeroo inni dhugee galu suni, yeroo galee baay'ee nu lola ture. Haa ta'uyyuu malee nu lolus yeroo hundumaa jalaa baqachaa turre. Barii yeroo ka'ummoo abbaan koo wantoota galgala raawwate hundumayyuu hin beeku ture. Nus abdii biraa sila hin qabneef abdiin keenya isa qofa waan ta'eef haala kam keessa teenyeetu isuma wajjin jiraanna turre. Garuu haa ta'u guyyaa tokko abbaan koo akkas na godhe. Innis rafee nutis rafnee halkan keessaa sa'aatii 9tti abbaan koo kun ka'ee gudeeddaa narratti raawwate. Anis osoo hin beekiin innis osoo hin beekiin gudeeddaa kana erga narratti raawwatee ofan arge. Yeroon ka'ee ilaaluu isadha. Anis baay'ee tokko rifadhee waanan godhu wallaaleen ofirra gattaa'ee boo'e. Innis yeroo suni wanta godhe hundumallee hin beeku ture. Garuu ani barii yeroon ka'u dhagni koo hundumtuu of na dadhabee ka'uu nan dadhabe. Innis bakka ani ciisutti dhufee maal taate naan jedhee na gaafate. Anis gaa wanta inni godhe hundumayyuu waan hin beekneef kana na goote jedhee itti dubbachuu baay'ee tokko natti ulfaate. Garuu haa ta'u malee haalli ani keessa jiru sun baay'ee waan na dadhabsiiseef abbaa koo ati abbaa kooti maaliif kana narratti raawwatta jedheen gaaffii kana isaaf dhiyeesse. Innis abbaan koo kun baay'ee tokko rifatee baay'ee tokko gaddee baay'ee tokko bahee boo'e. Of ajjeesuuf yaalii gurguddoota godhe. Egaa akka inni of hin ajjeefneef anis furmaata baay'ee hojjechaan ture. Garuu maal godha? Har'a abbaan koo dubartii biraa fuudhee dubartii biraa faana wajjin jira. Ani garuu bakkeettan hafe. Kunoo egaa yeroo sun wallaalummaa koorraan kan ka'e yookaan beekumsa dhabuu koo fi nama dhabuu koorraan kan ka'e anis garaatti hin baadhe. Nan dhoskachaa ture eenyumtuu
wanta nama gaddisiisu jechuudha. Dhugaa ashama harka fuune akkam jirtu hordoftoota siifan gindoo bakka jirtanitti nageenyi baraarri waaqayyo isiniif haa baay'atu. Isiniin jechaan nagaa kooti galata gooftaa. Isinis akka nagaa taatan abdii guutuun qaba. Tolee gaamee dhugaa viidiyoo kanarraa waan guddaa akkasiin barattan abdii guddaan qaba. Keessattuu dhaamsa ijoollee shamarraniiti kuni. Maaliif jennaani nuti firas ta'ee alagaa dhiira faana gaafa jiraannu baay'ee ulfaata jechuudha. Shamarran ta'uun keenyaaf namoonni waan baay'ee nurratti yaadan jiru jechuudha. Egaa ilmi namaas hin dogongora, wanti ilmi namaa hin dogongoree hin jiru. Tolee warri mana kanaaf haaraa taatan laayik, sabskiraayib, sheer gochuun na jajjabeessaa isiniin jira. Akkuma kaleessa na jajjabeessaa turtan har'as na jajjabeessuun keessan itti haa fufu isiniin jira. Viidiyoo kanarraa waan guddaa akka barattan abdii guutuu. Egaa akkuma dura isiniin jedhe dubartiin firaan qabdu. Egaa haa ta'uyyuu malee guyyichi hin dhufe. Anis garaatti nan baadhe. Egaa obboleessi koos tokkichi kan ani qabu sun gara mana namaa deeme yookaan mana namaatti galee achi jireenya isaa jiraachuu eegale. Abbaan koos egaa dubartii biraa fuudhe. Anis qobaatti nafe yookaan bakkeetti nafe. Egaa akkas jedhee yeroo hundumaa gongoma ture. Yaa Waaqayyoo, yaa uumaa koo, haadha koos narraa jibte, abbaa koos garaa natti jabeessite, eenyutti na dhiste yookaan eenyutti na kennite jedhee halkanii guyyaan boo'a ture. Garuu jireenyi koo hundumtuu dukkanaan marfamee anis karaa gubbaa adeemaa karaa gubbaan bula ture. Umuriin koo dhaladhee nama waggaa 14 ture ani. Egaa haa ta'uyyuu malee homaa gochuu hin dandeenye garaatti silan baadheef baay'ee na dhukkubaa yookaan baay'ee na dhukkuba ture. Dhagni koo yookiin jireenyi koo hundumtuu yeroo hundumaa of hin beeku. Anis isa akka dubartiin garaatti baattee hospitaalatti deddeebitee kana gootu tokkollee homtuu na bira hin jiru. Yeroo sunis carraa ulfaa'anii wanta nama barbaachisu wanta godhatan wanta beeku tokkollee hin jiru. Ani ijoollee waan ta'eef. Egaa haa ta'u hundumtuu ta'e erga garaatti baadhees guyyichi hin oolu. Lafti hin bari'a malee dukkanaa'u hin hafu. Kanaaf ciniinsuunis namni garaatti baatu otoo hin ta'in hin hafu. Egaa haa ta'u wanti hundumtuu ta'e guyyaa isaa eegee hin dhufe. Anis halkan keessaa sa'aatii 9tti ciniinsuun na qabe. Yeroo ciniinsuun na qabu anis daandii gubbaa yookaan diishii jalan ciisa ture. Ciniinsuu na qabee makiinaan na gubbaa asiif achi deema ture. Ani garuu baay'ee na dhukkubaa diishii keessan ciisa. Baay'ee tokko natti ulfaates. Waanan qabadhus nan dhabe. Namnis na bira hin jiru. Wanta da'umsaaf qopheeffatan tokkollee wanta qopheeffadheeru hin jiru. Hin beekus waan ta'eef. Egaa yeroo sunitti baay'ee na dhukkubee lubbuun koo waan qabattu hin dhabde. Namnis na bukkee hin jiru. Garuu osuman miidhagduu mucaan dhalate. Gaafa mucaan dhalatu handhuura yookaan hidda haadharraa isa baasan hin beekee hin baasu. Wanta ittiin baafatanis hin qabu ture. Ani yeroo hundumaa kana yaadu nan daha jedhee yaadee hin beeku. Ittumaa nan rakkadha yookaan wanta garaa koo keessatti hafu natti fakkaata malee waanumti tokko akkasii naa galee hin beeku ture. Garuu haa ta'u malee waan nan dhuradhus nan nabee hin beeku. Mucaan na jalaa baay'ee iyyaa baay'ee weerara ture. Gochaan rabbii guddaadha. Egaa haa ta'u malee waan nan dhoorus hin arganne diishii sun keessaa yoon akkana laalu albee yookaan billaa na bukkee jira ture. Anis qalbii kootti kana maaltu fide jedhee yaade. Isa immoo harmoonni keenya hidda yeroo dubartiin manatti deessu dhalarraa haadhaa fi ilmoo adda baasan nan dhaga'a. Anis garuu iddoo kamitti akka cituu fi eessatti akka kutamu hin beeku ture. Garuu anis kanuma gochaa iddoo isaas osoo hin beekin hidda mucichaa garaa koorraa adda baase.
Egaa haa ta'u mucaan kunis in guddate nama ta'e. Anis mucaa kana baadhee adeemuun jammare. Namoonni baay'een na ifatu, na arrabsu. Intala shaarmuxaa naan jedhu. Miti garuu akkas. Ani abbaa kootu akkas na godhe yoo hin jedhee maqaa abbaa kootu bada. Ormatu akkas na godhe yoo hin jedhee abbichi eenyudha naan jedhu. Kanaaf namoonni baay'een intalli kun intala ishii shaarmuxaa sun ishii umurii malee deesse sun naan jedhu. Egaa firoottan koo dubartiin fira hin qabdu. Dubartiin amanuufis egaa baay'ee ulfaata firoota koo. Jireenyi kan koo kana ta'e jireenyi kan koo baay'ee hin dukkanaa'e. Haa ta'u egaa homaa miti ilmi namaa hin dhalatte malee wanta ishee quunnamu tokkollee hin beektu. Kanaafuu anis har'a beekunoo jabaadhee nama jabduu ta'ee mul'adhee jira. Galata Rabbii. Egaa Rabbii inni kaleessaa haadha koo narraa fudhatee abbaan koos garaa natti jabeessee akka kanarratti raawwatu taasisee har'as kunoo na gargaaree anis du'oota baay'ee guyyoota baay'eef du'a itti faradee guyyoota baay'eef wanti nan hin godhinee jiru. Garuu Rabbi immoo na eegee har'a kunoo na dabarsee har'a gaheera. Kan boruus isatu beeka. Galatasaa jedheen fudhadha hundumayyuu. Egaa haa ta'u obboloota koo anarraa waan guddaa akka isin bartan abdiin qaba. Maaliif jennaan dubartiin fira hin qabdu. Adaraa adaraa isiniin jedha. Keessattuu ijoollee shamarranii warroota iddoo kam jirtan mana tokko keessa dhiira faana hin jiraatin abbaa kooti jettee obboleessa kooti jettee umuriin kee waggaa 10 ol taanaan kophaa kee yookaan obboleessa kees ta'u abbaa kees ta'u faana hin jiraatin. Maaliif jennaan namni akkatti dogongoru hin beekan. Kunoo kanatu jira waan ta'eef ani hamma har'aa dhoskachaa jiraachaa ture. Garuu ammas ollaan naannoon warroonni na beekan akkanan abbaa koorraa akkas ta'e hin beekan. Baay'een sababii ani haadha hin qabneef sababii haati koo narra hin jirreef akka ani nama shaarmuxaa yookaan akka ani badduutti na laalu malee namni icciitii keessa koo hin beeku. Anis itoo haati koo jiraatteeti ta'ee kun hundumtuu nan quunnamu ture. Egaa haadha dhabuu mannaa haadha dhabduu wayya jedha Oromoon gaafa mammaaku soba miti dhugaa. Obboloota koo adaraa isiniin jedha. Of eeggannoo godhaa. Dhiira faana mana keessa hin jiraatin. Abbaa manaa keerraan kan hafe isiniin jechuun barbaada. Anarraa waan guddaa akka isin bartan abdii guddaan qabaa. Egaa kanaaf viidiyoo kana waan dhaggeeffattaniif